Tole nagaan waaqayyoo waaqa jiraata isiniif yaa baay'atu akkam jirtu hordoftoota chaanaala koo nagaan keessan iddoo jirutti isiniif haa baay'atu ani nagaa kooti egaa medursaa chaanaala koof adraa keessan warri haaraan taane haaraa ta'a seenaa warri haaraa taatan seenaa subscribe godhaa maatii koo ta'a warri immoo na hordofaa jirtan maatii koo taatanii jirtan galatooma asumaan immoo viidiyoo laayik godhaan isiniin jechuu jaaladha. Har'a waan tokkoon qabadhee dhufee innis mee kaarotii juusii gooneen isinitti agarsiisaa jechuudha. Kaarotii juusii godheetan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka ta'e hin beektu baay'een keessan bargit ግን haaraa ta'e toon taane isinitti agarsiisa wajjumaan baafannee dhukunaan isiniin jedha. Kanaaf yeroo hundaana jajjabeessuudhaaf chaanaala kootiif maatii ta'a subscribe godhaan isiniin jedha. Kaarotii kanin filadhee xixiqqoo ishiiti ishee xixiqqoo maaliif akka natti gugurdaa isa fayyadamtan keessaa jabaatan sun yeroo dhugdan akka isinitti ulfaataa jechuudha. Kichuu ishii yoo taate garuu bareedduudha. Asumaan garuu barana yeroon kaarotii buqqisee naamna isinitti agarsiisu mucayyoon tokko kaarotiin fayyadamini nama qal'aa miti kan fayyadamu nama hir'ina ulfaatina hir'isuudhaan jettee turte galatoomi yaada kee faadhoo kossiin jedha garuu hin beekanan eeudhaa garuu na uqqisee dhiisa waan beekani garuu ijaaf bareedduudha waan jedhamu waan hin beeku bichaadhaaf fayyadama yeroo baay'ee tokko immoo nyaachuu jaaladha jechuudha firee tokko dheedhiisaa jechuudha. So isinitti agarsiisa gaa maashinii kana immoo kan hin fide akkuma argitanii isa kanaadha inni kun asiin bishaan baasaa iddoo kanatti immoo qixqixa ol kaa'a akkasiidha isaan kan booda isinitti agarsiisa kan inni safaana bite. Amma walumaan itti deemnan isiniin jedha. Anuma faana ta'a garuu amma dhumaatti akkasii kana hin beektu hundi keessan iyyuu. Isinitti agarsiisuuf malee duraaniin qopheeffadhe garuu maal akka ta'e isinitti agarsiisuuf barbaadeeni maashinicha. Asdi baay'ee nama rakkisaale. Innaa akkuma argitanidha. Kana jechuudha. Kana hin beektu hundi keessanuu gingilchaa isaati kuni. Kana akkasii gaayyuu deebiseen wal qabsiiseen ittiin walumaan hojjannaa isiniin jedhaga. Iddoo kam akka oolu baruu qabdu kunii fi kun walirra oolaa jechuudha. Maaliif kaarotii iddoo kanatti gaditti qabdu waan ta'eef jechuudha. Akkasitti sana booda kanan hidhaa jechuudha. Garuu tureedhaan fayyadamee yoo tarii na jalaa yaas dhugaa itti gaafatamu jechuudha. Akkanatti kan nan qopheeffadha ittiin gadi qaba. Kan ammoo jookiin jala waan seenuu hin dandeenyeef kana yoo narraa hafe burcuqqoodhum tokkoon barbaada kanan fayyadama asitti naqadha jechuudha. Walumaan itti jenna nafaana tura ammas. Dhageeta. Ishi. Bitaanatti ta'e garuu fuudhee keessa gochuuni. Kanaan hin beektu.
nagaa miiceen fidela bishaan keessa jiralle yoonaan xiqqoo kan hin barbaadeef isinitti meera kichuudha himmi'a waan ta'eef isinin jedheera kanaana narkaa utaalee kun bishaan qaba rakkoon gahuutin niga maashaallah jedha ka besma shufi የእውነት ላላ ዋኔን ፈቃት መርጥ ጁስ ዋው ዋው የዴ ብርጭቆ ተኮ ቆፋን በረዋዳኒ ዋንታይፊ አማፍ ነጋት ቆቱሬሌ ዱጉ ወይ ማለት ያተውኩ ብርጭቆ ለመደንደኤ ሂኖጉ ከነ ፈቃተ ላላ ዱጋ አካሲ ቅጥቅጢ ሳ ሀዶ ከናን ቢሴ ጅራ ህምቤቱ ሰከነው ጀላን ካሰጡ ሙሬራ ማሽኒcha baay'een keessan biyya rabaatti beektu banagaraachin la kun oddoo kana jiranyun saati qinqiniinsa inni katkatinsa jechuudha kana asiin akkuma argitan juusii baasee jira oddoo kanaan tuqaa xiqqeessa yoon hojjechuu barbaade lamaaf yoon dhaabe jechuudha as jira iddoon ittiin saaqu jeppaasidha baay'ee orjinaala kan inni bitee waliinan bitee kana akkuma argitan kanalleeni original agaru baay'ee originala kanallee isun faanaan bite isuma faana jechuudha ishii kanas isuma faanaan bite walumaanin iddoo tokkottan bite jechuudha isaan kana arfanu akkuma itti mul'atu sorry soketti kana lala Hanumalle forjididha jedhu gowwa qabirri basadii 50 bite guyyaa laman teenye guggubatee jira yeroo maashina akkanaatti teenye jiru so san kana kanatti waliinan bite jechuudha sunitti mul'ata eeyyaada jippaasidha original baay'ee original tokko kana yeroo eddan nufe waggaa tokko dhuga juusiin itti fayyadamne jiru isa kanatti baay'ee fayyadamne sanamma fayyadametti kanatti avocado mango burtukaan loomi wanti nan cimmaaqee jechuudha wanti nan hin fayyadamne jiru isa kanatti jechuudha kana fakkaata isa kana jechuudha isa keessaa guddaadha ishee kana immoo timaatimii juusis hin dandeessu fayyadamu yeroo baay'ee yeroon mataa kootii muuzii wanta ifa fayyadamus nan fayyadama caalatti immoo timaatimii naan daakuu barbaadeedha shi kana jechuudha bargixani kan bunaa nan qaba kun bunaa fi qimamiidhaan beektu qobaatti nan qaba laman qaba kanumaayyuu jechuudha ni garuu kan bunaa malee jechuudha kana sukkaaran itti daakee si'a tokko lammayyoo eenyuusaa qaba jechuudha sukkaaran itti daakkadheen eenyu dooneetii hojjetadheen sukkaaratti daakkadhee jechuudha kana jechuudha እና ቢታዳ ኮታ የሮ ቢታተን ሞ ዮ ክራማናተ የማስን ፈየዱ በርግጥ ዮ ኦፊ ኬሰኒ ኩኑ ባተኒ ማናይትዮ ቆጣሪ ቀባተኒ መሌዳ ከነ ሱካራ ቀማሚ እትዳኩ ደንደሱ ኢሳ ካና ጀቹዳ አካንተ ተቀዳዱ ከምብራስ ነን ቀባኒ በነገራችን ላይ እሺ ከነ ኩማኒ ስንትመ አኩማኒ ስንትመ እሺ ካናኒ yeroo baay'ee ofii ko muuzii avocado fayyadame muuzii fa'iin ruuzis daakee mataa ko yeroo fayyadamu itti fayyadama garuu timaatimiidhaan kan inni itti bulleessu yeroon qaaraa timaatimii qullubbii iddoo tokkotti fa'iimoo akka intinitti fayyadamu akka waan nagubu wayi nyaachuu yeroon barbaade jechuudha kana juusuman itti fayyadamaa ture ammarra loomii yeroo baay'ee ijoolleen arabaa galan nabira naannoo kana ijoollee afurtu jira kanan qabani garuu anumatu fayyadamee hojjatee waliin itti fayyadamna jechuudha yeroo baay'ee mango avocado baay'een tojjadha inni kun immoo akkuma argitaniidha asiin kun iddoo cuftan sirreetti jechuudha giddu galeessa xiqqaadhaani kanaaniin cuftu kana fakkaata egaa amma kana kun nagaa bisma dhugeesni tagarsiisuun qaba ture dhuga mee qaame dhugeesni tagarsiisa yeroo baay'ee natin tolu gar wanta sukkaaraan qabne yaa waanis qalloodha wanta fama nan sosochuu as wanta sukkaara amma kana sukkaara malee hin dhugu
Kanaaf amma dhugee sitti agarsiisa. Yoo nama qal'ises torban lama fa'i torban fa'itti dhugaa waan ta'eef amma kana nan eeyuun jedhu. Simbiratti nuna. Waaw! Tokkichaanuu buuse. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa. Innaa kana nan dhugaa ijaaf bareedduudha. Qara hojja keessanii amma tokko of eeggannoo ta'a. As bichaatti miti garuu kan hin dhuguwan. Yeroon Dubaay jiru fa'i baay'een fayyadame isa kana. Yeroo baay'ee jechuudha kaarotii. Baay'een fayyadame yeroon Dubaay jiru. Innaa akkasiin isiniin jedha. Kana fakkaata. Gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan na gaafadhaa. Chaanala Kufaaraa warri taatan seenaa subscribe godha. Nisiniin jedha. Walaa jajjabeessinu wal jajjabeessa. Garuu isin immoo warra ala jirtan kana fidadhaa koota. Har'a yoo dhabdanis iddootti hojjetattan qoxaariin manoota baay'ee keessa hin jiran ijoolleen ala teenyee manni nu bibbitamu. Amma gaafa galfannutti ol kaa'ama. Gizee biraa garuu isin fayyada. Kanasii bittanii dhugaan isiniin jedha. Maangoo jechuun girr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 
tokkicha akka soogotee gadi qabde daakuu godhee lafa siiqa. Orjinaala fidadha. Caalatti yeroo baay'ee nan beeka waa'ee kallaaxaa kana jippaasii yoo argattan waanuma bittan kamuu jippaas yoo bitattan bareeddudha. Orjinaala shariika bareeddudha. Ijoolleen Dubaay jirtan irraan fadhe waan ani online irraan fide ani online yeroo isiniin jedhu zim jedhee online otoo hin taane normaalii shooppii guddaadha gin warra manatti fidaa jedheefi sin fidu isaan tunaa fide waan biraas irraa fudhadhe ani isaanota qo'aasin tan agarsiisa isaanii baay'een irraa bite isaan irraa jara kanarraa jechuudha. Fili isinitti agarsiise malee saanii bitachuu koo miti kan isinitti agarsiisu orjinaala jarri hin fidu waan na ajajjanii jechuudha. Waan na ajajjettan kana hundumaan isaan irraa na ajaje jechuudha. Koo isinitti agarsiisa. Sitan agarsiisa eni warra isaan kana jara maashinii kana fide biraan ajajadhe jechuudha. Jalqaba waan inni ittiin isaan laale. Banagaraachin laaniitiin koo eessa yoon dhaqe maaloon bitadhe nan dhorkitu jechuudha. Na kanallee isaan biraan fide ilaaluu dandeessu kana jaanaa fidanii kana jaanaa fidanii kan shorbaati. Kurillee kan salaaxaati lamannaa dhufe. Lama kuni yeroo na ajachiifadhu jaa dhufe jechuudha. Kuni jaa kan keekiiti giddu galeetti jechuudha. Kunillee akkasuma jaatu naa dhufe. Jaa. Kun immoo kan itti biddeena nyaatan normaalidha. Jaa baay'ee mirxii tokko shaklaa. Asitti garuu kuni birrii 240 beektu tokkittiin kun. Nishi jaa. Kunillee jaa. Kun afur jechuudha nama lama san nyaachisuudha kun isaa rooyisiidha. Kana isaanin biraan fidadhe. Kana fakkaata maal jechuuf hin barbaade suuqii kana yeroo biraa poost isiniifan godha. Iddoon kana fuudhee ijoollee Dubaay jirtaniif gaariidha yaada. Manatti isinii fidu warri isin baasuu hin dandeenye manatti isinii fidu waan ta'eef isinifan hima wigmiidha suuqichi yaadadhe ammayyuu wigmii kan jedhu shat godheen isinii
ima online waan feetan yoo ajajjan wanta ajajatan sanatanii fidu wanta isaan geeddaranis hin jiru jechuudha. Gaafa jalqabaa kana na jachiise kana jachiifnaan fidanii kanaaf itti deebiseen immoo qabadhe waan ta'eef makiinaa isaanii naasaanii sana sajjachiisa isuma naa fidanii jechuudha. Dammoo originaala filannoo qaba garuu isa ofii keessanii barbaadanidha. Kanan isiniin jedha hundaafuyyuu intin maqaasaa lafa isini ka ijoollee Dubaayitiif isiniin jedhe wiigmi kuyeet isin jira garuu mucaa durbii kooti kan hin kenne ofii koof hin kenneef achiyyi sin qabu jechuudha. Warri kuyeet jirtanii fi warri Dubaay jirtan isini barreessuu danda'a jecha ajajachuu dandeessu online irraanii suuqii isaa soodhattan hin dandeessu garuu manattis isiniif iddoosa jedhudha. Kanan isiniin jedha video koggaan like gochuun dagatina ijoollee biraatiifis share godhaan isiniin jedha.